Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkuma mata dureewwan darbe keessatti barnoota sirna gadaa ilaalaa turre har'a immoo boqonnaa sadaffaa barannoo sadaffaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Eegaa mata duree boqonnaa lammaffaa keessatti gaammee xixiqqaa kan jedhu kan waliin ilaalledha jechuudha. Gaammee xixiqqaa jechuun umurii waggaa 9 kaastee hanga waggaa 16tti kan jirtuu fi kan barnoota adda addaa jaarsolii jalaa barachaa deemtuu fi sirnaa fi safuuf safeeffannaa aadaa gadaan qabu kan barachaa deemtu ta'uu ilaalle jechuudha. Har'a immoo faaruu gaammee xixiqqaa kan jedhu kan ilaallu ta'a. Barannoo sadaffaa boqonnaa sadaffaa jechuudha. Eegaa faaruu gaammee xixiqqaa jechuun gaammee xixiqqaan umurii 9 kaastee hanga 16tti jirtudha jenneerra jechuudha. Isheen kun faaruuwwan adda addaa ni qabaatti. Akkaataa godinaalee Oromiyaa keessa jiran adda addaatti faaruun isaanii garaagara ta'uu ni mala. Haa ta'uyyuu malee faaruu fi sirni ittiin faarsanii fi ittiin guddatan garuu wal fakkaataadha. Kanaaf sirna gadaa keessatti gaammee xixiqqaan faaruu mataa isaanii danda'an akka isaan qabaatan yookiin akka jiru gadaan ni ibsa jechuudha. Isaan keessaa ijoolleen sadarkaa kana keessa ga'an faarsaadha kan isaan maal ta'anii kan isaan guddatanii jechuudha. Sababni isaa gaafa jilli jiru akka hin rakkanneef fi akkasuma gaafa cidhaa fi gammachuuf gaddaa akka isaan hin rakkanneef leenjiiwwan isaanii laatamaa deemu keessaa inni tokko faaruu naannoo isaanii yookiin aadaa sirna jillitti gaggeeffamuu sana baruun dirqama isaaniiti jechuudha. Kan biraan bakka garaagaraatti faaruu gaammee xixiqqaa kana adda adda ta'uu ni mala jechuudha. Sababni isaa walirraa fageenya godinaalee, aanolee fi haala naannolee bartee keessa jiraniin walirraa fagaachuun faaruun kun garaagara haa ta'uyyuu malee wal fakkaataadha jechuudha. Kan isaan faarsan yookiin kan isaan beekan naannoo isaanii keessatti garaagara yoo ta'eyyuu hundi isaaniiyyuu beeku jechuudha. Inni Boorana keessatti faaruu mokkee jedhamu faarfataa deemu jechuudha. Faaruu mokkee jedhamu kanaan kan beekamutu faarsamaa jechuudha. Eenyutu faaruu kana faarfataa? Gaammee xixiqqaanii jechuudha. Gaammee xixiqqaa kana keessatti sadarkaa umurii 9 kaastee hanga 16tti geessetti yeroon kun yeroo itti ijoolleen of danda'aa jirtu yookiin immoo of bartee jirtudha jechuudha. Kun ijoollonni gaammee xixiqqaa keessa jiran warreen kana fakkaatu jechuudha. Kana fakkaatanii ni jiraatu jechuudha. Isaan kana jechuun waggaa umurii 9 kaasanii hanga umurii 16tti ijoollee jirtu jechuudha. 9 kaastee ijoolleen hanga umurii 16tti jirtu kuni sadarkaa kana keessatti kan isheen seera baraachaa deemtu jechuudha. Bokkuu qabachuu ulee yookiin uleewwan barbaachisoo ta'an qabattee kan isheen sirna sana raawwattu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin kan isaan sirba mokkee jedhamu kana faarfataa deemanii jechuudha. Eessa keessatti? Mokkeen naannoo Booranaa keessatti jechuudha yookiin Oromoo godina Booranaa keessa jiraniif jechuudha. Faaruun mokkee yeroo jilli gaggeeffamu faarfatamu haala armaan gadiitiin dhiyaatee illee ni jira jechuudha. Kunooti faaruu mokkee kan jedhamu kuni sirna kanaatiin kan inni faarfamaa deemu jechuudha. Maal jedhanii faarfachaa deemu yookiin kan isaan wal jalaa qabanii faarsan jechuudha. Hooyyooyyoo raabaa yooyyaa. Oohoo raabumaa, oohoo raabumaa, mokkee mokkee, guddannee raaba taanee, hooyyooyyoo raabaa yaayyaa, oohoo raabumaa, oohoo raabumaa, godaannee yaa'a taanee, dhageettee daawwiin yaa'ee, oohoo raabumaa, oohoo raabumaa, wal argiin gaammee taatee. Jechaa kan isaan maal godhanii jechuudha? Kan isaan wal jalaa qabaa deemanidha jechuudha. Inni gama bitaarra jiru kan gareen tokko jedhu, mirgarra kan jiru immoo gareen tokko kan inni jalaa qabaa deemudha jechuudha. Wal argiin gaammee taatee, hooyyooyyoo daawwee goobaa, oohoo raabumaa, oohoo raabumaa, wal argee dharraa baanee daawwitiin mataa raabaa, oohoo raabumaa, oohoo raabumaa. Oo mokkee 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 teenna daawwii raaba lubaa. Hooyyooyyoo waalee daanboo. Oo raabumaa. Oo raabumaa. Hooyyooyyoo faajii daaxxee. Wallaanaan daandoo taatti kuttee. Oo raabumaa. Oo raabumaa.
guddattee subboon daattee wal argiin daandii urtee oohoo raabumaa oohoo raabumaa oohoo raabumaa mokkee mokkee guurraatu martii andaaraa oohoo mokkeedaa mokkee jechaa kan isaan faarsanidha jechuudha. As keessatti wantoota baay'ee arguu ni dandeenya. Wal argiin daandii urtee wal argiin daandii nutti mul'istee isa jedhu daandii urtee yookiin urtee isa jennu daandii taateetti wal argiin yeroo tokkicha waan ta'eef yeroo wal argii ijoollee nyaachisaa fi akkasuma maqbaasii dabballee keessatti kan isaan wal argan yookiin immoo yeroo jilaatti jechuudha. Akkasuma wallaanaan danbootu kuttee jedha. Wallaanaa jechuun gargaartota yookiin immoo aangoo fudhachuudhaaf warreen deeman suni wallaanaa jennaani. Wallaanaan sun akkanaatti yeroo deeman hooyooyoo faajiin daayixee jedhu. Faajii jechuun mallattoon keenya geesse yookiin immoo mul'attee jechaan ni deemu jechuudha. Akkasuma hoohoo raabumaa oo mokkee mokkee jechuudha. Sirbi isaanii maalla sirba mokkee jedhamudha waan ta'eef jechuudha. Inni kun eessa keessatti dhagaa naannolee uummata Booranaa keessatti jechuudha. Uummata naannoo Oromoo Booranaa keessatti haala kanaatiin faarsaa deemuu jechuudha. Akka kanaatiin faarsaa deemaniitu kan isaan sirna sana dabarsanii jechuudha. Subboon areedaa kan jedhu subboon areedaa kan jedhu yeroo namni tokko fuudhaaf gahee jechuudha. Yeroo inni fuudhaaf gahetti subboo ta'eeraa yookiin immoo sadarkaa inni itti qophiirra jiru jechuudha. Sadarkaa inni itti qophiirra jirutti umurii 16 keessa yeroo isheen geessu dargaggeessi maalla saallammeessoo yeroo itti jijjiiramudha jechuudha. Yeroo itti qaamni dhiiraa jijjiiramaa deemu suni yeroo umurii sana keessatti subboon areedaa jennu areeda baasee jira dargaggeessi dargaggoomuudhaaf areeda baasaa jira jechuudha. Kanaaf kana mul'isaadha kan isaan maal godhanii kan isaan sirna kana deemanii jechuudha. Oo raabumaa areedaan jaldoon sirbee areedaan jaldoon sirbee maqaawwan achi keessatti baafaman immoo jaldeessoo galgaloo ganamee jedhaniitu wal baafatu areedaan jaldoon sirbee yookiin immoo areeda baasnee sirbuu jalqabnee oohoo yaa raabumaa oohoo mokkee mokkee jechaati kan isaan maal godhan jechuudha kan isaan faarsaa deemanii jechuudha. Kanaatiin yeroo faarsaa deeman gaa sirboota isaan sirbaa deeman kana keessatti jechuudha. Mokkeen naannoo Booranaa keessatti kan gaggeeffamu ta'etu raawwatamaa jechuudha. Inni kun faaruu gaammee xixiqqaa jenna. Inni itti aanee jiru boqonnaa arfaffaa hiriyyummaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Boqonnaa arfaffaa hiriyyummaa kan jedhu hiriyyummaan gulantaa fi gogeessa gadaa irratti hundaa'a. Kunis immoo jaalalaaf waliin jireenya ijoolleen bara gadaa tokko keessa jiran waliin qaban hiriyyummaa jedhama. Egaa boqonnaa arfaffaan kun immoo hiriyyummaa jechuun adeemsa umuriidhaan fi akkasuma haala keessa jirruun kan nuti baafachaa deemnu taate jechuudha. Kanaaf hiriyyummaan kun egaa jaalalaan kan walitti dhiyaatanii fi gadaa keessa yeroo jiranillee umurii gadaa keessatti jiraniif gaammee xixiqqaa gaammee gurguddaa kuusa doorii jedhamanii haala sanaan keessa jiraniin haala isaaniitti walitti dhiyaatanii umuriidhaa fi jaalalaan walitti dhiyaachuu danda'u jechuudha. Inni kan biraan hiriyyaa yookiin tuuta gadaa ta'uunillee gadaa keessatti maal ta'a jechuudha keessa darbuun hiriyyummaa ni cimsa jechuudha. Hiriyyummaa ni baafatu jechuudha. Hiriyyummaa kana keessatti immoo kanneen adda taasisan ni jiru jechuudha. Ijoolleen umurii wal qixaa fi walitti dhiyeenya qabaatan hiriyyummaa muratu yookiin hiriyyummaa baafatu jechuudha. Hiriyyummaa baafatan kana keessatti egaa shamarran kana fakkaatu maqaa shamarran ittiin waamaman ni jira. Maqaan shamarran ittiin waamaman yookiin immoo sirna gadaa Oromoo keessatti yookiin Oromoon shamara maal jedhee ittiin waama yookiin immoo maal jedhee moggaasee jira kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Haaluma kanaatiin egaa wantoota shamarri godhatte keessaa fi dhiirri godhachuu hin dandeenyeef shamarri ittiin beekama kunooti wantoota isaan calleewwan yookiin immoo kan isaan ittiin beekaman keessaa adda isaan taasisu jechuudha. Wantoota isaan maratanii fi wantoota isaan hidhatanidha. Dhiironni illee ni jiru dubarraani. Kanaan hiriyyummaa baafachaa deemu. Hiriyyummaan kunis haala umurii fi haala gadaa keessa jiraniin baafatu jechuudha. Warreen dhiiraallee kunooti mallattoo isaanii barbaachisu qabatanii jiru. Mallattoo isaanii barbaachisu keessaa kanneen akka ulee bokkuu, halangaa fi kanneen kana fakkaatan maal godhatanii jiru jechuudha. Qabatanii jiru jechuudha. Kunoo hundi isaaniiyyuu halangaa isaanii fi ulee bokkuu isaanii qabatanii jiru yookiin immoo ulee bokkuu bira warreen hin geenye immoo ulee qalloo sololoo yookiin immoo ulee muka waddeessaa qalloo irraa qophooftu kana qabataniitu
bakka sanatti argamu jechuudha. Kanaatiin dhiirri hiriyyummaa shamarraniis akkasuma baafataa deemu jechuudha. Dhiirrii fi shamarri egaa hiriyyummaa isaan baafachaa deeman sun immoo maqaa mataa isaa danda'e ni qabaata yookiin immoo akka sirna gadaatti kan of danda'e maqaa mataa isaa ni qabaata. Hiriyyummaa keessatti egaa ijoolleen hariiroo gaarii fi jaalala obbolummaa akka isaan waliif qabaatan kan yaadameetu kan inni hiriyyummaan kun ijoollummaadhaan yookiin immoo gaammee xixiqqaa gaammee gurguddaa keessa erga ga'anii kan isaan baafachaa deemanii jechuudha. Innis immoo jaalalaaf obbolummaa waliif qabuu fi kan inni ba'aa deemudha jechuudha. Oromiyaa iddoo adda addaattis immoo egaa ijoolleen dhiiraaf dubaraa mariif ayyaana garaagaraa irratti maal ta'u waliin ni hirmaatu yookiin waliin ni kabaju jechuudha. Ijoolleen dhiiraa mariif ayyaana maal jedhamu kabajatu? Kuuchuu jedhamu kabajatu jechuudha. Irratti wal argan jechuudha. Kuuchuu jechuun akkaataa afaan biraatiin miinjee isa jennu jechuudha. Kuuchuu jechuun dhiiraa miinjee isa jedhamudha jechuudha. Amaariffaan miinjee. Miinjee inni jedhamu Amaariffaan maal jedhama jechuudha. Kan Oromiffaa keessatti kuuchuu jedhama. Ijoolleen dhiiraa mariif ayyaana kuuchuu irratti waliin hirmaachuun kan kabajan yoo ta'u, ijoolleen dubaraa immoo ayyaana ilillii yookiin immoo abaaboo buqqifannaa. Ilillii buqqifannaa kun egaa sirba mataasaa danda'e ni qabaata. Akkasumallee durboonni ayyaana ilillii sanarratti maal jedhaniitu waliin mari'atu jechuudha. Addooyyee kan jedhamu waliin baafatu jechuudha hiriyyummaa isaanii. Hiriyyummaan hariiroon hiriyyummaa waliin taphachuu, wal morkachuu, wal amanuu fi kanneen kana fakkaatan achirratti kan isaan wal barsiisaa deeman yookiin immoo kan isaan dabaalamanii wal deeggaraa deemanii jechuudha. Kanaatiin egaa ijoolleen haala kanaatiin yeroo deemanii shamarraniif ilillii ayyaana ilillii jedhamu irratti wal argan, dhiironni immoo ayyaana kuuchuu jedhamu sana irratti wal argu yookiin immoo miinjee baafachuu isa jedhamu irratti wal arganiitudha jechuudha. Haala kanaatiin wal fakkaatu jechuudha. Haala Oromiyaa bakkeen adda addaatti garaagarummaa yoo qabaateyyuu wal argiin isaanii kunuuti jechuudha. Wal argiin dhiirotaa kun maal jedhama? Kuuchuu jennaani. Kuuchuu. Kuuchuu jechuun miinjee isa jennudha jechuudha. Kunooti uleewwan isaanii barbaachisu hunda isaan qabatanii uffannaa isaanii barbaachisu illee qabataniitu kan isaan bakka jilaatti argamanii wal mari'atanii jechuudha. Jaalala hiriyyummaa, jaalala obbolummaa kan isaanii bakka kanatti walii baasanii jechuudha. Ijoolleen egaa guyyaa kana ayyaana kana yeroo kabajanii ayyaana kana keessatti maal gochaa deemu jechuudha. Wal bartee adda addaatu gaggeeffama jechuudha. Wal bartee yeroo gaggeeffamu dhiirrii fi shamarri bakka kanatti walitti dhiyaachuun tasumaan hin eeyyamamu. Akkasuma qaamaan wal tuttuquun, wal qaqqabuun hin eeyyamamu jechuudha. Sirba yeroo sirban illee, sirba mokkee shamarraniif dhiirri yeroo sirban illee sirbi kan biraan illee ni jira. Sirba ruudii fi sirba holkaa kan jedhamu yeroo sirban illee dhiirrii fi shamarran walitti siquun dhorkaadha jechuudha. Yeroo fuulduratti kan ilaallu ta'a jechuudha. Ayyaana egaa yookiin jila irratti hiriyyaa faana wal argin wal faarsuu akkasumas duudhaa gadaa qabatan waliin gaggeessu jechuudha. Horii waliin tiksu, hiriyyummaa wal dhaggeeffatu, walii abboomamu, waliif dhimmuu yookiin waliif gadduu qabaatu jechuudha. Kan isaan wal barsiisaa deeman yeroo sana keessatti jechuudha. Kanaan hiriyyummaan kun egaa yeroo rakkoos wal gargaaruu gadaa keessattis gareen hiriyyummaan ijaaraman hundi isaanii maal ta'u? Ilaalcha gaarii waliif qabaatu. Dabalataan naamusa gaarii barachaa deemu, horachaa deemu, wal barsiisaa deemu jechuudha. Sababni isaa hundumti isaaniiyyuu maatii gaarii keessatti akka isaan guddatanii fi maatii gaarii illee akka isaan hundeeffatan yaadamee sirni kun qophaa'eera waan ta'eef jechuudha. Kanaan hiriyyummaan kanaatiin walitti fufeetu deema jechuudha. Hiriyyummaa kana keessatti egaa inni tokko dhiiraaf dhiirri miinjee Amaariffaa yeroo ta'u, Oromiffaan kuuchuu jennaani. Kan shamarranii immoo addooyyee jennaani. Bakki isaan itti wal argiin isaanii garuu shamarraniif ilillii ayyaana yookiin kabaja ilillii irratti yeroo wal argan, dhiirotaaf immoo kuuchuu kan jedhamu irratti wal arguutiin kan isaan kabajatanidha jechuudha. Mata duree keenya boqonnaa kana asuma irratti kan xumuru ta'a. Boqonnaa biraatti hanga walitti deebinutti galatoomaa ulfaadhaa. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu